Okay, so egaa jirtu kun kutaa lammaffaa front-end web development course kan jennee eegalledha. So kutaa kana keessatti weebiin akkamittiin hojjeta? Wanta tokko URL isaa browserii keenya irratti barreessinee yeroo enter jennu dugda duubaan maaltu hojjeta isa jedhu waliin ilaalla maaliif namni tokko weebsaayitiin dalaga jedhee akkaataa wanni kun itti dalagu hin beeku taanaan rakkisaa wanna ta'uu fi dursinii akkamitti hojjeta isa jedhu egaa beekneetii booda foormaatingii irratti nu rakkisu jechuudha. So kutaa kana keessatti weebiin akkamittiin hojjeta dugda duubaan maaltu ta'aa jira ka jedhu waliin ilaalla jechuudha. So sana seeraan akka nu galuu fi jalqaba irratti kana understand gochuu qabna protocol jecha jedhu jecha. So Ingiliffaan yeroo laallu protocol is like something that guides a communication or a rule that guides communication kan jennudha. So wanti hundumtuu protocol qaba. Ajjaabii poolisii haa ta'uu wanti nuti goonu hundumtuu protocol mataa isaa eeggatee qaba jechuudha. Fakkeenyaaf barataan tokko yuunivarsiitii keessa ol seenuudhaaf dura ID qabaachuu qaba. Yeroo barriirra ga'u ID isaa agarsiisa. ID isaa agarsiisee yoo rakkoon hin jiru ta'e poolisiin ni dabarsa. So dugda duubaan kun protocoliin jira jechuudha. Intarneetiitti yeroo dhufnu immoo namni tokko nama miti wanti nuun fayyadamnu intarneetii irratti gosi divaayisii gosi sooftiweerii adda adda. So akkam gooneeti maashinoonni suni akka isaan walitti haasa'an kan gochuu dandeessisu. So yookaan akka isaan waliin dubbatan gochuu wanti nu dandeessisu maaltu jira? Fakkeenyaaf ani iPhone'iin fayyadama ta'uu danda'a. Gosi laaptooppii koo kan biraa, moobaayiliin koo kan biraa, browserii yoon barbaade, Chrome yoon barbaade, Opera wanta hedduu wal xaxaa jira intarneetii irra jechuudha. So divaayisiin adda adda sooftiweeriin illee adda adda jechuudha. Saniifuu akkamittidha kompiitarri koo kompiitara biraarraa kominikeet godhee isa Google irra jiru fidee akkamitti naa baasa? Isa Facebook server irra jiru fidee akkamitti naa baasa? Ka jedhu gaaffii isin dursitanii of gaafachuu qabdanidha jechuudha. So kun wanti beezikii isin beekuu qabdanidha jechuudha. So intarneetii irratti kanaafuu protokoliin nu barbaachisa jechuudha. Akkuma isa namaaf hojjetu ruuliin barbaachisaadha jechuudha. Ruuliin daataa tokko bakka tokkoo gara biraatti erginu bakka biraatii immoo deebii isaatti finnee isa gaafatetti deebisnu ruuliin hin jiru taanaan kominikeeshinii hin uumamu jechuudha. So protokoliin baay'ee murteessaadha jechuudha neetwoorkiin. Ruuliidha jechuudha. Ruuliittiin daataa tokko erginu achiis fakkeenyaaf namni tokko Gmailii nama biraatti erguuf yoo jennee Googiliin nu dirqamsiisa. Maaliif abbaatti erginu sana barreessuu qabna. Protokoliin jalqabaa, ruuliin jalqabaa, tuun jiraachuu qabaa. Tuun barreessin erguu hin dandeenyu. Email needs to have subject. Subjectiin jiraachuu qabaa jechuudha. Biyyaans at least warri kun lamaan jiraachuu qabu jechuudha. Emailiidhaaf. Maaliif namitti erginu jiraachuu mala adreesii isaa beekuu qabna. Mata duree yookaan barreeffamni wayii immoo jiraachuu qabaa jechuudha. Subjectiin emailii sana. Saniin ala nuun ergu protokoliin sana wanna cabsuuf jechuudha. So neetwoorkii keessatti yookaan kompiitara neetwoorkii keessatti protocol yeroo jennu so a set of rules that guides communication which includes both the formatting and the processing. So asirratti wanni ilaaluu qabnu daataa akkamittiin ergina akkamittiin immoo tolchinee deebifnee finna ka jedhu formattingii isaallee ni ilaala. Bifa viidiyoodhaan immoo bifa textual daataadhaan immoo HTML taagiidhaan immoo akkamitti immoo processii godhee akka nu deebisuu barbaanna isa jedhu ruuliin lafa taa'ee jira jechuudha. There is a rule. Ruuliin kun hin jiru taanaan communication hin jiru jechuudha. So web irratti W3C hin jira. World Wide Consortium kan jedhamu ruulii yookaan protocol kan baasan yeroo hundaa isaan ni jiru isaantu baasa. So namni Opera software develop godhu, Chrome build godhu yookaan immoo Mozilla build godhu ruulii sana follow gochuu qaba jechuudha. Kanaafidha nuti kompiitara adda addaa sooftiweerii adda addaa fayyadamnee daataa exchange akka goonu kan nu taasise isa kanadha jechuudha. Qolfiin addana jira. Furtuun isa jennu jechuudha. So formattingii fi processingii kan guide godhu nu jiraachuu qaba jechuudha. So indirectly the protocol will allow connected device to communicate regardless of their size or operating system that they are using or any physical difference. So sana lamaan irratti hundaa'ee communication akka jiraatu wanni taasisu protokolii jedhama jechuudha. So internetii irratti kan beekamaan protokoliin application layer irra jiru maal jedhama? HTTP isa jedhu. Hypertext transfer protocol jechuudha. So inni kun bifa kamiin hojjeta?
bifa client serveriidhaan hojjeta. So client server yeroo jennu client yeroo hundaa abbaa isa gaaffii dhiyeessu jechuudha. Processing godhuun kana naa kenni jedhee isa gaafatu jechuudha. Like baankii yoo fudhattanii amma akka kastamariin nama isa birrii baafachuu dhaquuti. Serverri immoo isa birrii isa process godhee birrii kennuuf jechuudha. So ni jalqabaa gaafataadha client isa jennu. Inni sun immoo deebii deebisaadha jechuudha. So nuuf clientiin keenya browserii keenya jechuudha. Iddoo keenya bu'ee wanni nuun gaafanne gaaffii yookaan pirootokoolii HTTPdhaaf akka ta'utti mijeessee gara serveriitti erga, requestii isaa erga, requestii sana immoo serveriin achiis deebisa bifa standardii HTTP fayyadamee isa booda browseriin keenya immoo deebii achii dhufe sana parsi godhee bifa weebiidhaan akka inni nu mul'atu taasisaa jechuudha. So waa lamatu jira jechuudha. Divaayisii lama jira. Clientiin jira. Serverri jira. Kan nu servi kan godhu jechuudha bakka tajaajilaadha. Inni kun immoo tajaajilamaadha jechuudha. Client isa jedhu. Gaaffii gaafata deebii deebisaa jechuudha. So kompiitara keenya irra teenyee www.youtube.com yeroo jennu intarii battala nuti xunnutti browseriin maal godha? Foormaatii isaa sirreessa jechaadha. Kun namatti mul'atu. Dugda duubaanii structure godhee standardii HTTP fayyadamee akka inni gara YouTube serveriitti ergu godha jechuudha. YouTube serveriin sun immoo gaaffiin sun standardii isaa eegeeraa isaa eega check godheeti deebii nuu deebisa jechuudha. Reply sun eeguu dhufu browseriin keenya amma maal godha? Ofii isaanii reply sana interpret gochuu waan danda'uu fi bifa nuuni understand goonuun jijjiiree GUI yookaan immoo graphical user interface dhaan nutti mul'isa jechuudha. Kanarraan kan ka'e communication uumamuu danda'a jechuudha. So detail isaa yoo ilaalle of course kana qofa miti kompiitarri lama walitti haasa'uu kan dandeessisu handshake wanti jedhamu jira. Three-way handshake jalqaba connection establish ta'uu qaba. Egan okay jedhanii erga connection establish ta'e requestiin isaa ergama. Requestiidhaaf response ni jiraata. Marratti erga haasa'anii fitanii connection suni close ta'a jechuudha. So wanti guddaa asitti beekuu qabnu protocoliin ruleidha. So wanti nun erginu gara serveriitti standardii isaa eegee deemuu qaba. Yeroo deebi'us standardii isaa eeggatee deebi'a. Deebiin gaaffii keenya isa booda browseriin nu sirreessa. Kana fayyadamaan hin argu jechuudha. Kan argu application developeriin beeka garuu kan wanti kun dugda duubaan akka ta'aa jiru jechuudha. So fakkeenyaaf mee ka'e http://www.developer.mozilla.org jedheen barreessa. Battalan kana barreessee intarii tuquu browseriin koo yookaan clientiin koo maal godhaa? Bifa standardii HTTP'tti jijjiira. HTTP messaging wantoota sadii qabu. Guddoo tokko geetiidha. Geet yeroo jennu waa fetch gochuu yeroo barbaadnu remote location irraa yookaan server irraa waa gara keenyatti fiduuf yeroo jennu geetiidha jechuudha. So HTTP'n kanaaf ibsa. So versionii HTTP asirratti nuu himaa jira. 1.1 amma 5 irra ga'ee jira HTTP. No 1.5 ga'ee jira. Hostiin eenyuun gaafataa irra nuun asii. developer.mozilla.org. So isadha jechuudha. Hostiin yookaan immoo IP address isaan nutti agarsiisuu danda'a kana booda practical isinitti agarsiisa. So languagein an set godhee jiru Mozilla yookaan software an fayyadamaa jirurraa afaan maaliitiin set godhee jira. So default languagein keessan Ingiliffa yoo ta'e Ingiliffaan gaafatee jira sayyiduuf EN deema. FR jechuun Frenchidha jechuudha. So bifa kanaan deema jechuudha. So geetiin meetiriidha. Meetiriin kun postii ta'uu danda'a. Daataa nurraa fuudhee gara serveriitti erguu danda'a. Fakkeenyaaf yeroo nuun footoo upload goonu geetii miti posti godhaa irratti. So daataa nurraa fuudhee achi geessaa jira jechuudha. Postii ta'a yeroo akkasii jechuudha. Geetiin immoo achi as fiduu qabu. Then slashiin kun paazii agarsiisti. Asirraa version of the protocol already dubbadheera kun immoo afaanicha hima. Headerin isa kana jechuudha. So deebiin achi dhufu immoo bifa kana fakkaata. Response ka jennu jechuudha. Serveriin immoo bifa kanaan deebisa. Actually maal jenna isa kanaani document object model DOM isa jedhamu jechuudha. So document object model maal qaba? Serverii yeroo inni itti dhufe time isaa, type isaa akkasuma immoo documentii sana bifa HTML dhaan achiis dhufaa jira. Guutummaa isaa CSS isaa website tokko yeroo gaafannu actually page tokko qofti waan hunda qabattu. Maaliif footoon jiraachuu danda'a, viidiyoon jiraachuu danda'a, ወይ ደግሞ style sheetiin jiraachuu danda'a. Sanaafu nuti tokko gaafanna inni immoo kamataa isaa reference hedduumaa jechuudha. Kanaafu nuti amma www.google.com yeroo jennu request tokko qofa miti. Duduubaan gaaffii hedduutu deema. Maaliif website tokko ofiisaan of danda'ee qofaatti hin dhaabbatu page tokko. Maaliif image external resource dha ganaa qofaatti jira. Document biraa qabaachuuf viidiyoon qofaatti jira.
So ala baay'ee irra deddeebii gaafachuu danda'a jechuudha. So bifa kanaan structure ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf weebsaayitii tokkodha kan nuti asitti gaafanne. Weebsaayitii sanarra imeejiin jiraachuu danda'a, viidiyoon, advertaayizimentiin jiraachuu danda'a. Saniifuu yeroo nuuni www.gaddisa.com jennu peejii isaa indeeksii isaa nuu kenna. Googiliin yeroo sana battalumatti maal nuu deebisa? Adireesii fakkoota kanaallee nuu kenna jechuudha. Kanaafuu ala hedduu biroozeriin keenya warra kana qofaatti gaafata jechuudha. Kanaafuu interii tokkoo fi dugda duuba isaa 70-80 requestiin jiraachuu danda'a. Fakkii wantoota hoompeejii sana irratti jiru irratti hundaa'e jechuudha. So kanaafuu tokko qofaa miti jechuudha. Requestii hedduun jiraachuu danda'a jechuudha. So mee wanta kana qabatamaan haa ilaallu. Biroozerii bannee ofii keenyaan haa ilaallu. So fakkeenyaaf actually wanti isin beekuu qabdan asitti developer moodii qaba. Wantoota akkasii ilaaluu yoo jennes keessa seenneeti seetingii keessaa more tools kan jedhu jira. Developer toolidha yookaan control shift I tuttanii argachuu dandeessu. Amman kanan tuqee asirratti visualize gochuu dandeenya. Websaayitii nuti dalagne memory user isaa akkamii, security isaa akkamii kan jedhu wantoota hedduu as keessaa argachuu dandeenya jechuudha. So ammaaf network irra kaa'anii ilaala. Maaliif requestii meeqatu deema isa jedhu ilaaluuf deemna waan ta'eef. Fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti mee Jimmaa Yuunivarsiitii abannu ju.edu.it inter eeguun jedhu amman tokko qofan inter jedhee requestii asirraa akka argitanitti oliirran ka'a. Refresh goonee ilaaluu dandeenya. Connectionistoo taate fakkaata asirratti. Akkuma argitanii biroozeriin koo servera sanatti requestii 93 erge. Ani wanna tokko qofa barreesseen inter jedhee garuu requestii 93tu deemee jechuudha. So 400 ta'e maaliif irraa jalaan fidaa deemamu? Fakkii hedduu wanna qabuu fi al takkichatti nuuf. Kanaafuu irraa jalaan load godhee naa fidaa jira jechuudha. So asitti amma fail jedhe gidduutti jechuudha akkuma argitan. Wantatti kana baanerii ishee dafeen arganne adreesiin ishee kun asirraa inni agarsiisa ofii isaanii bakka inni itti naa fidaa jiru jechuudha. Asumarraa immoo kaane Jimmaa Yuunivarsiitii weebsaayitiin WordPress akka inni fayyadaman arguu dandeenya asirraa akkuma argaa jirtan jechuudha. 1040/640/WordPress-dha. WP content-dha. So weebsaayitiin sun illee isaan akka dalagame ilaaluu baruu dandeenya jechuudha. So tokko isaa fi requestii hedduu kennaa ergaa jechuudha. So refreshing godhe amma asitti akka argitanii. So ala 300dha. Ka jalqabarra jiru raadhanu scroll godhe. So ilaala jalqaba waa'ee protocol haasofnee turre. So asirra akka argitanitti bifa kanaan structure godhee erge browserin request URL jedhee https ju.edu.it request method get yookaan post ta'uu danda'a irraa status code 304 jechuun redirection jira jechuudha. Yaalee dadhabee irra deddeebi'ee yeroo yaalu akkas ta'a. Normally 200 ta'uu qaba jechuudha. Normal status 200 status okay. Okay. Then remote IP address Jimma University IP address isaa kana bifa kanaan hojjetee jechuudha. So fakkeenyaaf asirraati fakkootanni load godhe kan amma qofaatti request ergee godha amma asirraa image kan jedhu jira akka argitanitti asitti image kana eeguun tuqu fakkoota fakkeenyaaf Jimma University PNG kun fakkichi kana dhalan qofaatti load godhe ishee kana qofa. Isheedhaaf iyyuu request tokko ergee jira. Fakkiin kun eessa jirti? ju.edu.it bakka kana jirti file name ishee ju.tc.png kan jechuudha jechuudha. Response serverichi kennamu kun asirra jira. Daqiiqaa meeqatti nu deebise kan jedhu waa hunduma isaa asirraa argachuu dandeenya jechuudha. Akkasuma google.com yoon jedhee asirratti request isaa meeqa akka inni ilaaluu dandeenya. 23 asitti amma akka argitanii footoo koo jira. Footoo koo kana qofaattidha kan inni ergee fidu fakkeenyaaf kun asirratti footoon koo kunooti jechuudha. Fetch godhee fidee adreesiin ishee kunooti. Suuraan kiyya URL ishee jechuudha kan Google irra jirtu. So tokko isaanii fi request ergaa jechuudha. So isa boodadha kan inni pre-process godhee fidu. Wanti nuti beekuu qabnu asirratti fakkii kaasee jira. So clientiin jira nuti kompiitara keenya yookaan moobaayilii keenya fayyadamnee tokkoffaa jennu weebsaayitii ta'e barreessina. Isa booda maal godha browseriin keenya standardii HTTP requestidha yookaan formaat godhee gara serveraatti erga isa gaafanne sanatti jechuudha. Serverri immoo wanti sun yoo qabatee of harkaa qabatee okay qabaadhee deebinuu ergaa jechuudha chees deebisee. That's it. Garuu al takkicha miti wanti kun kan ta'u jechuudha. Akkuma amma ilaalaa turtanii gaaffii tokkoo fi requestii hedduutu jira jechuudha. Ka footoo, ka viidiyoo, ka batanii illee asirra backgroundiin image ni jiraata. So ala hedduu irra deddeebi'ee
wanna sana nu dalagaa jechuudha. So asirraatii isa hubachuu dandeenya jechuudha. So kutaattaan irratti amma gaa beezikii isaa akkamitti hojjeta, intarneetiin pirootokoolii akkamitti hojjeta isa jedhu laalla. Sattaan irratti maal ilaalla? Gadi fageenyaan akkamiin koodii barreessinee immoo weebsaayitii mataa keenya dalagna kan jedhu laalla. So warri subscribe hin goone toora kana click with gaaddisaa jettanii argachuu dandeessu. So warreen kanaan dura gadhiifamanii viidiyoo hedduutu jiru. So Python, C++ programming, Android programming hedduu jiru. Hundi isaanii kan afaan Oromoodhaan dalagamanii hiriyoota keessaniifis qooda. Ammasittuu nagaan turaa isiniin jennaa jechuudha. So gaaffii yoo qabaattan asirratti comment godhaa barreessaa. So battalan ilaalutti deebisaa isiniif hin himaa. So active ta'a.